harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo nageenyi kiyya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Nagattaan sun hordoftoota Zaaraa Entertainment akkuma isin beektan gama miidiyaatiin akkaawuntiin koo qilleensarra waan hin jirreef dura ergaa kiyya asiin na hordofaa wanti wayyoo uumame isiniin jedhee jira. Kanaafuu ergaa kiyya asiin na hordofaa. Namoonni gama Facebookaatiinis na dhabdanis Facebooka Zaaraa Hiriga namaa jedhu fayyadamutu jira. Hundumaafuu namoonni YouTube kana jala hin jirre yaada kiyya hordofuu namoonni barbaadanii channel kiyya subscribe godhaa asiin na hordofaa. Asii waa hundaa yaada wal jijjiiruu dandeenya. Gabaabumatti wanti amma an haasa'uu barbaadu haala yeroo jechuudha. Wanta yeroo amma jiru irraa dubbachuu barbaada. Duraan durseeti haalli Itoophiyaa keessa amma jiru waan baay'ee nama gaddisiisu. Dhaamsi kiyya ilmaan Oromoo kan biyya jiraniif keessattuu uummata naannawaa namoonni itti du'aa jiru kanatti Arsii, Asallaa, Dodola, Baalee Roobee bakka biraatittis bakka namni du'aa Amboottis namni du'uu ture. Biyya keessan irratti teessanii hin du'inaa wanti isin duutaniif hin jirtu. Biyya kan keessanii uummata keessan namni gadi baatan hoggaa hiriiras ta'ee waan fedheefis yoo baatan hiree teessan murteeffachuuf erga baatanii hoolaadhaa miti kan mana keessan irratti isin rukutani. Yookiin hiriira hin bahina achumatti manatti hafaa. Yoo hiriira baatan harka keessan kiisii keessa kaawwattanii manaa gadi hin bahina. Adaraa lubbuu keessanitti hin taphatina. Waa'ee biraa biyyi kan keessan biyya keessan irratti hiree keessan kan murteeffatu isin wanti isin muudatu wayii wanti isin dhiphisu wayii yoo jiraate nuti isin waliin du'uuf qophiidha. Biyya namaa nuti toleetii miti kan jiraataa jirru. Jaalanneetii miti. Lubbuun nama bakka feetetti bahuu dandeessi. Lubbuun nama kamiitu harka Rabbii jirti. Garuu isin kan dhiigni ilmaan Oromoo akkasitti tasa lafatti dhangala'aa jiru. Osoo gara biraatiin du'e baay'ee nama gaddisiiftu. Kan Oromoo fixaa jiru Oromoodha. Oromootu duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti geggeessutti jira. Adaraa wanta inni isinii dhaamu. Hiriiras ta'ee wanti isin bahuu barbaadda wayii jiraate ilmaan Oromoo yookiin hiriiran bahinaa callisaa manatti ta'a. Wanti isin baataniif wayii yookiin wanti isin jirtaniif magaalaa keessa hunda kiliir godhaa biyya teessan keessa nama naafxanyaa yaasaa. Karaa nagaa haatiin naafxanyaa mana keessan keessa jirtu gurra qabaa alatti gadi darbaa. Kana malee wanti biraa hin jiru. Karaan isin nagaan jiraattaniin isuma kana tokkodha. Yookiin callisaa dabadhaa waliin jiraadha. Yoo bilisummaa barbaadan immoo harka keessan marattanii naafxanyaa jala hin dhaabbatina. Akkasuma yaadota kanaan wal qabsiisee mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromootiif ilaalcha inni qabu. An kana san jedhee wanti isin himu hin jiru. Hundi keessan arguutti jirtan ilaalcha mootummaan ilmaan Oromootiif qabu jechuudha. Aramaa isin jedhee kana jechuun isaa Oromoo lafarraa nan aramaa warra kan koo warra soddaa nan guddifadhaa jechuu isaati. Isinidha akka jirtan naafxanyootaaf dhaabbachuu isaa naafxanyaan kaatee faana dhaabbachuutti jirti. Tokkoffaa Abiy haati manaa isaa lammii zeegaa biraati. Namni haadha manaatiin hoogganama. Osoo niitii Habashaa jalaa qabu Oromoof waa godha jettanii Oromoon takka wanti isin abdattan hin jirtu. Oromoon duraayyuu akka hin abdanne hin beeka. Oromoon ilaalcha akkamii akka Abiyyiif qabu anneen gadda argee jira. Miti an dura Abiyyiin deeggaruu ture, Abiyyiin faana dhaabbachuu ture. Maaliif ilmaan Oromoo gabrummaa keessaa nuti maqaa aangoorraa maal barbaannaa? Aangoorraa wanti nuti barbaannu hin jiru. Biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu barbaanna. Malee aangoorraa wanti nuti barbaannu tokko hin jiru. Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu, biyya isaa irratti walaba bahuu kan barbaadu kana malee aangoodhaa miti. Harreetu garaa jaallata, sareetu garaa jaallata. Garaan maalirraa goonaa aangoo gurra. Marsaa mootummaa keessa Oromoon jira jechuun maqaa isaa maal nu fayyada? Wanti nu fayyadu tokko hin jiru. Yoo ilmaan Oromoo dhiigni dhangala'u, yoo daa'imni du'u, yoo dubartii ulfaa ajjeesan nuuf maalidha? Akkamitti maal jechuu barbaadaniiti duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti geggeessan.
waraanni ijoollee ajjeesu ture, waraanni nama ajjeesu ture, waraana mootummaati. Uummanni biyyaa jiru dubbataa jira. Baalee Roobee keessatti ijoolleen miidiyaa irratti himutti jirti. Iji keenya afutti waraanni mootummaa hidhatee erganii uummata ajjeese jechuutti jirti akkuma isin argitan. Akkasuma Dodoola keessatti illee ijoollee fixe waraana mootummaati. Mootummaan kun eenyu? Mootummaa Oromooti. Ka Oromoo fixe eenyudha? Oromoodha. Kanaafuu hiree keessan murteeffadhaa bakka. Baha magaalaa keessan hunda bakka jirtanii Oromoon bakka jirtan hundaa funyaan qabaa diina of keessaa gadi darbaa. Kana qofa waan biraas wanti nu dubbannu sin jiru. Waa'ee Jawaar ilaalchisee Jawaar gabrummaa ilmaan Oromoo hin barbaadu. Osoo inni jiru Oromoo fuudhanii marsaa Minilik isaaniin seensisanii Oromoon uf ta'ee jiraata. Sababa kanaan Jawaar ajjeesuu barbaadan. Waa'ee ajjecha Jawaarii. Waa'ee ajjecha Jawaarii jechuudha. Abiy waa'ee sanarratti irra yaada kenne. Sababbiin isaa kana yaada kennuu dhabuun isaa guutumaan guututti an harka keessaa qabaa. Waan harka keessaa qabuuf yaada kennuu hin danda'u. Isiniin galaani yoo isinii galata jechuudha. Kanaaf yaada wanti inni isa kennuu dhoogu kana. Itoophiyaan ni ijaara biyya Oromoo waan ijaaruuf. Ilmaan Oromoodhaa dhaamsi kiyya guddaan ani isinii himu. Waa'ee Jawaariitis miti. Waa'ee keessan. Namni kana nu godhee miti waan qabdan irraa akka uummata Wallootitti akka Oromoo keenya ka Wallootitti baha magaalaa keessan kiliir godhaa nagahaan jiraadha. Namni tokko duune hin jedhina. Oromoon kutaa tokko amma booda duune diinatu dhufee nu ajjeese ufii uf ajjeeftan nu ilaallatu. Wanti isin barbaadda yoo jiraate nullee yoo hin barbaaddan ta'e hin dhumnaa nu fudhadhaa. Nu barbaaddan yoo humna hin qabaanne daasboorri isin waliin du'uuf qophiidha. Yoo namoota lubbuu fi qofaaf jiraatu ta'e malee daasboorri dhufee isin waliin han du'uuf qophiidha. Lubbuun teenya wanta isin caaltee miti jechuudha. Kara nagahaatiin yoo mirgi keessan isin hin kabajamne yoo biyya keessan irratti abbaa biyyaa hin taane biyya keessan irratti kan isin ajjeesan ta'e hiree keessan murteeffachuuf uf kakaasaa. Kanuma isinidhaan waa'ee Jawaarii akkatti dubbadhu hin beekan. Jawaariin ajjeesuu barbaadan. Sababbiin Jawaariin ajjeesuu barbaadaniif osoo Jawaar jiru Oromoo hin gabroomsan. Sababa kanaaf ilaalanii yoo isa keessaa kaasan wamtuu hin jiru. Wamti tokkoyyuu hin jiru. Qaamni hidhatellee akka humna hin qabne hin beekan. Qaamni hidhatee jira. Dhaabdii maarroo faati. Isaan ganamayyuu kaayyoon mootummaa kanaa jaraaf galeetti harka kennachuu ka didan. Ani koo bar dhaabasan irratti maaliif uummata irraa fottoqanii jedhee gaafii isaanii dhiyeessu ture dhaaba maarroo fa'a. Kun immoo dogongora kiyya guddaadha. Isaan kaayyoo Abiyyi ganamuma hubataniiti Abiyyi akka Oromoo diigu arganii. Dhaamsi kiyya inni guddaan ilmaan Oromoo of ta'a hiree teessan murteeffadhaa akkasitti. Isin ajjeesuu akka isin ajjeesan hin beeku. Minilik hin duune ammas ni jira. Dubartii garaa daa'ima ulfatti qabattee du'a daa'imman xixiqqoo lubbuu namaa baraara. Wanti guddaa anarra deddeebi'ee isinii dhaamu isuma kana. Wanti dubbadhu tokkos hin qabu. Wanti ana asirra dabarsee waan haasa'u hin qabu. Adaraa ilmaan Oromoo Jawaariifis eegumsa godhaa. Isinis uf eegaa bakka hin rafina ofirra ka'a bakka hin rafina. Wanti isin raffise maaliin biyya keessan irratti abbaa biyyaa ta'uuf ka'a. Hin rafina bakka raftanii ka'amee bakka isin gahe. Eegumsi Jawaariif godhamu waa'ee eegumsa Jawaariirra ilaalchiteeti. Eegumsi Jawaariif godhamu Rabbitu isa eega. Yoo namni isaa wanniidhaa miti kan Jawaariin eegu Rabbiidha. Garuu ilmaan Oromoo haasawaa mootummaan haasawurraa waan isin hubachuu qabdan isinii gala. Ani immoo waan isin irra beekuu hin qabneef wanti ani isinitti himu hin jiru. Oromoon hayyuudha. Wanta namni dubbatu dubbii isaa hiikkatee hin galaafi. Namoonni muraasni namni 2, 3, 4 irraa achi citee waan fedhes jedhu aangoo maalii hin hafa. Namoonni baqa homa keessa isaa jiru namaan jedha. Fakkeenyaaf namni homa isa keessa jiru ilaalchuma waanuma isaa budaan illee yoo inni budaa ta'e budaa namaan jedha. Namni aangoo hawwullee sababa aangoo hawwuuf ekelee akkas baqa homa ilaalchuma isa keessa jiru namaan jedha. Kanaaf Jawaar eegamuu qaba.
eegumsi jawaariif godhamuu qaba. Qeerroon eegaa jirti. Jawaariin qofa osoo hin taane qeerroollee mataa isii eegumsi isiniifis godhamuudha qaba. Yaada keessumatti goolabaa hordoftoota Zaaraa Entertainment